Giddiin nu dhaalchifte jirri bar giddiin dhaallee Nagaan jirti kun baata ustaad. naga maaltu jira cubbuun dhaalam ta'echuu jiranii. Inni Jila keessa seenee jiraayyuu. waamicha keenya fudhattanii moo diddan ustaad? Haaraan koottaa dhugaa nu sodaatinaa. Waamichi isa kam immoo. Wal marika. Maal dhugaa inni maaliif diddan isin? Nuti di abboo dhabbeedha. Yoo sireen illee baattanii nutti fiddan abdoo fi joon kiraasti ka jedhaniin sani akka gootan godhaati baadhaa fida rabbii keessanii jedha ijoolleen kiristaanaa. Wama gootan godhaati nutti fida. Namni biraa waamicha isinii godhee ture garuu maaliif akka diddan egaa hin beeknu. Anis irra deebi'een waamicha isinii godhaa koottaa. Eenyutu waamicha godhe? Waamichi isinii godhamee ture. Eenyutu godha? Lakki maqaa namaa waamnu garuu isinii godhameera. Eenyu? Eenyu barataa immoo barataan barataadhaaf ijoollee barattutti kenninee jirra bara. Barataadhaaf barataa kennineefii jirra. Awwaateefii jira miikottu jedhanii jira. Yoo barataa taate barataadhaaf nu barsiisota haa jomne malee barataadhaan miti. Dhugaa waamamtaniittu garuu ingirii koottaa gaaffii nama yoona waggaa dheeraa gaafachaa turtan akkasinii deebi'u jechuudha. Kiristaan onnee qabu akkana kana wayyaa jedhe xiqqoosi. Xiqqoosi wayyaa jiru barre xiqqoolee. Onnee akka ati qabdu kanatti ilaala akka ati qabdu kanatti bar onnee qabaattee utuu jabaatteetiin dhufteetii waan gaariidha. Awwaatanii jiru eenyutu awwaate isaa? Eenyutu awwaate? Abbummaas awwaataniiru garuu wanta irratti waliin galleetu jira. Eenyutu awwaate jechuun ka awwaate fakkeenyaaf amma eenyu kana eenyu gurbaan tokko ka isin barsiisa ittini jedhee deemtaan barataadha jedhee jira. Barataa erga ofiin jedhamu nuti illee barataa jennee barataa kennineefii jira. Khaalid viidiyoo waraabeefii jira. Bilook irraa kaasiitii wajjin maradhu jedhaani. Khaalid galee barataadha wajjin maradhu jedhaani. Nuti ammoo barsiisota barbaanne. No, inni mee? Addoo Joon Kiraayist marii gadi dhaabbataa jidduu kiristaanaa jidduu musliimaadhaa jiru. Anilleen ammoo marii tokkicha dabaleefii jira. Kiristaanni namni waa beeku dhufuudha qaba. Fakkeenyaaf amma ani waa beeka yoo jedhu sitti mul'isa yeroo takka. Ijoollee amma TikTok irratti dhuftee barataa taatu kana baana. Barsiisaa taatu kana. Arguu jirta isaa kun Arabiffaa gaafa Arabiffaan barreeffamu ijaaza hadiisiyyaa jedha. Waan kana kan mallatteessee naaf kenne gaafsanii Dr. Jeelaan. Dr. Jeelaan Kadir Al-Aruusii ka jedhaniini. Arguu jirtanii mitiisaa katabu Abu Abdirrahmaan Jeelaan Kadir Gammad Al-Madani. Dr. Jeelaan tu barreesseetiin kennu. Sheeka kiyya ta'u mashaayika kiyya keessa tokko isaan. Fakkeenyaaf amma wayita kennan akkaataan itti namaa fayyaman jechuudha. Awwal Qaasim العروسي البدوي وفقه الله لما يحب ويرضى أن أجيزه بما تصح لي روايته إجازته أن أصله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم أكاتا نمر رابرشات تورن أسر راكاسني شيكنيك يكون أنسان رابر إيغاسني أمو حقا نبي محمد عليه الصلاة والسلام قهوتي وان سلا أن أديسون يوكان أمو أن إراحاسون نافتا وقوتو سار أسرة بريساني قديسان أرجو جرتامي تيسا أرجو جرتامي تيسا كتابا إسان الرتي أنكار إيه وكينيا في روبر ريسان لا نبيرتي أكنا برتي جراجلا وانان كوني وبليسيك أما أني إسافيا مكون مع هذا الأنصار كيستي مسجد سا كيستي اللي إدو كريتين جرا فكين في سيئة البخاري جل قبر رهق كتاب علمي لا كتاب عيدين رهق استقراضا كتاب اتسام رهق آخر كتابا سنن أبي داود الرا سنن نسائي تفسير ابن كثير شرح من أبي العز الحنفي كتاب التوحيد رفع الملام قصيدة من أبي داود قريوان أن بريس اللي جلا نسان اللين كتاب بريسان قبل وبعد مؤلفاتي قريوان أن بريس اللي كما كنت بتدريسي أكما أن يسبرسي أمس في المعهد معهد كيستي توحيد حديث جرح في تعديل تخريج فرق في أديان مذاهب معاصرة كان بري لوان براي دو برسيسي جلا إكسي قالي كان أفو مال جانين دبت الله كان أفو أم شيكاكية كان جلا بيكدو أجزت الأكل المذكور إذا كان أما نم دبت مكان أن يساف حيامتين جرا بأيرويين عموما أنا الراوديسو جميع ما تصح لي روايته من مقروء ومسموع ومجازم بالشروط المعتبرة عند أهل هذا الفن وأنا انقرأ وأنا انقرأ أقسم اللي وأنا انكيس هيما نقول أميتين جرا قوتو ساراكني برسيسو هيما ساقول إجران جدا كيستو كتابا ستا موطأ إمام مالك مسند إمام الشافعي مسند إمام أحمد مسند دارمي تفسير ابن جرير ابن كثير تفسير جلالين بغاوي أدب المفرد أقسم خلق أفعال العباد كلاهما بخاري لتشويو رياض الصالحين بلوغ المرام أمدة الأحكام طحاوية شرح من أبي العز الحنفي شريعة أجري أقسم شرح السنة للكائي قراءة 7
Yaada sab'aa guutuu isiitu jechuudha. Akkasatti qaran shaatibiyyaa jazariyyaa kan hundaa'uu irraa odeessu ani isaa hayyameetiin jira jedhan. Siigalee eegasan ishee ofiidhaa kan isarratti qaran dubbatan. Akka kanatti nuti dhufna wayita dhufnu jechuudha. Siigalee namoota bebbeekamoo wannaa irkeessatti jechuudha. Siigalee kun amma asumarratti ka'eetumaan TikTok irratti ijoolleen barsiisa ofiin jettee ameen jechisiisaa isin ooftu akkanaati miti musliima biratti. Nam tokko hin barsiisa hoo jedheetiin bahe nama irraa barate tokko. Sheekha isaadha nama jabaa nama amanamaa ta'uu isa barbaachisa. Siigalee nama amanamaa ta'ee erga sanii ammoo karaa sanii namootaa fi nama barsiisuudha barbaachisa. Malee islaamummaan akkanumatti lafaa kaanii waan barsiisanii miti. Nama amanamaa irratti baratanii erga sanii waan amanamaa nama barsiisan. Ragaadha jechuudha. Ragaa. Amma Dr. Jeelaan jechuuni Dr. Jeelaan jechuun isin dura jechuun majlisa laalaa yookaan ammoo akka Itoophiyaatti majlisa laalaa jedhanii kan muslimtoota hoogganu jechuudha. Itti aanaa turanii amma immoo ka ulamaa'ii keessa jiranii ulamaa itti gaafatama ulamaati. Beektota Itoophiyaa jechuudha akka muslimaatitti. Siigalee. Hayyee isaa ta'u. Beektota muslimtoota Itoophiyaati. Siigalaa gurra siigalaa kun. Yihuun haa ta'uuni. TikTok irratti dhufneeti miti. TikTok irratti cuucuucuucuucuucuucuucu jenneeti miti. Haa ta'u nooyyuu. Bakka waan. Siigalee jira garuu. No sirriitti naa gale. Waamicha keessan fudhadhaa. Anoo kanuma isiniin jechuufanii ajandaa keessanitti deebi'aa bakka. Nama xiqqoo wajjin hin madhannu siin jechuu jira. Duraanuu bara ijoolleedha mee jenneetiin wanna goone malee xiqqoo waan cuucuucuucuu jedhu kanaa miti. Barsiisonni keessan barsiisonni barattee barumsa gahaadhaan qabdu kan macaafa barattee jirtu teoloojii barattee dhugumaan beektu hubannoo macaafaadhaan hubannoo amantaadhaan qabdu dhuftee baga arte tayyibaa lammata akkas hin jedhin dhufteetiin siigalee dhuftee madhachuudha qabdi. Siigalee yookaan ammoo akkanumatti callisee ijoollee wajjin asiin dura beekaatumaan haasa'i. Barsiisotaaf dhiyeessine nama barsiisaa hidheetiin deemu. Barsiisota keessaniif yaamsa dhiyeessinee jirra. Ajandaa qopheessinee fi yoo barbaadan ajandaan kun nuun ta'uu jedhan haa dubbatan. Ajandaan kun nuuf hin ta'u ajandaa biraa qabna yoo jedhan haa dubbatan. Awwaadhaa jedhaani. Awwaadhaa jedhaani barsiisota keessanii. Yoo barsiisonni kun hin dadhabaa ta'a warra TikTok irra hin jirre fidaatii mari'adhaa jedhaani. Yookaan ammoo shahaadaan itti fufaa jira. Shahaadaan garaan gubee. Fuulduratti illee garaan gubuudhaaf deemaa. Rakkanne wajjin uummanni tokko yeroo hunda shahaadaa qabsiisaa. Ijoolleen nu jala dhumattee. Jedhaati barsiisota keessa yaama. Ijoolleen isin jala dhumatu jirti. Baasallee ijoollee maal dhumatti miti. Garummoo dhugaa. Waraana isinii banteen jirtu maraattuun takka fa'a. Hin tuqiin maraattuun umrii sirraa baafti. Annasiyaan siidhamu kanuma wannan siidhamu. Isa nama maraata maqaadhaan sirrii miti ustaas. Innaa anyways dhugaa kottaa mari'adha. Kottaa mari'adha. Sijjammar barsiisonni keenya warrumti amma waamicha isinii godhan isaanii quraana iyyuu fixanii hadisatti darbaniiru mee ustaas. Waan amantii dhiistanii fi wallaale malee quraana qoratan. Quraana iyyuu fixanii hadisatti darbaniiru. Dhuguma jettee. Akka isaan kijiban isin inuma beektanii bara. Waatu isin dhibe malee bara akka jarri kijiban guutuutti beektan. Warri ijoollee reefuu dhuftee dhamaatuu yoo taate malee warri duraadha guutuutti beeka akka jarri kijiban. Laakiin maal goonaree haguma taaneetiin mee haguma biyya galluufaa wocnu jettaniitu maal kana gootan malee. Kanaa miti koota maradhaa jedhani. Wallahi isa san viidiyoo irratti waraabuun dhiifnu yookaan tiiktooka kana dhiiftee jarri suyyaati malee haga maradhuutti jedhan dhiifu. Barsiisota keessan dhaqaa maradhaa jedhanii dhiibbaa irratti godhaa dhufanii haa mari'atan. Dhufanii haa mari'atan. Ijoollee dubaraa jalatti dhokachuu ijoollee dubaraa wanni haasofsiifnu nuti osoma isin miira keessa galtuu wanni goonu kana hawaa hubattuu jenneeti. Malee mariidhaaf miti. Ammas ammoo waan isin barsiisaa jettaniitiin jala deemtan guutuu isaaniitu isin haasofsiifnee kaan iyyisiifnee kaan qunxuuxnee kaan ammoo maal goone isinitti garsiifnee jira hingaa miirri hingaa alas. Amma boodaan miiraan barbaannu miira dhiisaatii namni beekumsa qabu namni amantii hubateetiin jiru namni dhugumaan amantii hubatee jiru dhufee haa mari'atu. Ajandaa san qeebala Ustaz Farhaan ajandaa 4 isinii bocee isinii kaa'ee fudhadhaa.
Anilleen ajandaan ani isinii kaa'e Hayyee. ajandaa isinitti laafuu isinii kaa'e gadi xiqqeessee isinii kaa'e ajandaa isinii laafu. Yesuus akka macaafa Qur'aanaatti du'ee jira moo du'ee hin jiru duuti isaadhaa faayidaa qabamu hin qabu waan jedhu isinii kaa'ee jira fudhadhaa kanatti. Inni rakkoon qabu isinii deebi'a ustaas. By the way, dhiira faana malee dubartii faana mari'achuu barbaaddu moo akkami waansa? Dubartii maal haasa'uu barbaaddu moo? Jechuun kun marii jechuun shamarran faanas hin danda'ama miti? Shamarran maal faana nutti madhata anji. Shamarran yoo taate caaltuu isin ergina caaltuun hin jirti. Nutu beekaa baratti jennee achi qabne malee caaltuu isin ergina yoo shamarran taate akka gurra isin irraa muru. Ay shamarran yoo ta'an immoo naman isinii tokkoma jedheetanii baqqaash. Toliyaa. Shamarran yoo taate shamarran haa fidatanii shamarran lama godhatanii yoo fidatan caaltuu qofa kenninaaf miti. Hayyee shamarran faana mari'atu jechuudha. Toliyaan as gruupii kana jechuudha ijoolleen baay'ee waan oolanii fi ustaazaa wal jala awwal kaasim jala waan oolaniif ijoolleen kiristaanaallee dhugaa baay'inaan as jala oolla. Gimmaashni kiristaanaa gimmaashni musliima. Yoo tajaajiloota beektu qabaatte asitti waamii asumatti diskeeshin goona. Meetii sittaasaan jiru. Innaa ustaaz maayettan ree? Asitti kun akkasiin jara kan arguu jirtaa miti isaa. Paasteera yoo qabaattan paasteriin keessa. Nagaan bulaame. Ayyee gaariidha. Akkasi. Taan ammoo yoo barachuu barbaaddan mormii yoo barbaaddan ijoolleen jirti. Akka caaltuu fa'a ijoollee shamaraatti xiqqoo sanniiniif caaltuu fa'a itti erginaa. Fakkeenyaaf obsiin jirti, beetiin jirti, hawwisiisan immoo. Beetii obsii? Dhugaa isaan amma baay'ee jechuudha. Quraana baay'ee keessa deemaniiru. Ijoollee nuti barsiifne nutti himtaasa. Kunneen bare tolosatu nu jalaa fuudhee bar dhufeetiin. Eenyu gammeedha isa gammeedha. Isatu dhufeetiin bare ijoollee tana ijoollee nuti barsiifnee bara. Jalqabarraa kaafnee waa hunda barsiifnee hubachiifnee erga geessineen booda tokkotti dhufeetiin abboo waan jedhee fuudheen hin beekuuti fuudheetiin dabarseesi. Boodaan akkasitti ofirraa wanna jette. Amma immoo eega sanii maraatti achuma naafti. Kanneen ijoolletti xiqqoo akkanaatiin miti. Intalli jajjabni yoo jiraatte caaltuu wajjinaa marattu. Caaltuu isinii kenninaa ijoollee biraallee isinii kennan ijoollee macaafa beeku. Iddoo jira. Ayyee nama jabaa kan biraan beeku bakka galatooma ustaaz. Ganaa isin leenjisuu jira laala yoo rabbiidha inshaallah. Kiristaanni ijoollee kiristaanaa amma har'a dhufte laala ta'a mataa isin dhukkubsitu yoo rabbiidha. Abshir. Isin ameen jedha achuma taa'ati. Ameen ima jabaadha. Quraana keessa deeman jechuu koo quraana dubbisaa jiru jechuu koodha I mean guys. Quraana dubbisaa jiru. Ameen jabaadha isin jabaadhaatuma ameen jedha malee. Ameen hin dadhabin malee atuma waan rakkisu. Inshi ustaaz abshir. Ameen hin dadhabin malee taataanii dhaati maas ilaallee.